caamsaa 13 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kana isinitti himna oduu waliinan Geetoo Lamaayyooti. Finfinnee keessa bakki balaaf saaxilaman 378 jira. Kutaan magaalaa Addis Katamaa fi Lidataa warra duraati jedhame. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee bakkoota balaa uumamaa fi namaatiif saaxilamuu danda'u jedhee adda baasee beekseera. Lolaa, abidda, tiraafikaa fi sigiga lafaa dabalatee akaakuun balaa 10 magaalittii keessatti qaqqabuu danda'a jedhamee adda bahee beekameera. Kutaan magaalaa Addis Katamaa bakkoota 70, kutaan magaalaa Lidataa ammoo bakkoota 47 balaaf saaxilaman qabaachuutiin tokkoffaa fi lammaffaa ta'aniiru. Nifaas Silkii bakkoota 32, Ceerqoos bakkoota 29, Araadaan bakkoota 27, Gullalleen bakkoota 18 balaa guddaaf saaxilaman qabu. Kana waan ta'eef balaa sanaatiin miidhaa dhufu malu hir'isuuf hojiin 170 dursamee hojjetameera. Kana keessaa 113 xumuramee 57 xumuramaa jira jedhan hoogganaan Komishinii Hojiiwwan Abiddaa fi Sodaa Balaa Magaalittii Komaandar Ahmed Mohammad. Ta'us balaan ga'u yeroo irraa gara yerootti dabalaadhuma jira jedhame. Rooba cimaa roobeen bakka kaan namaaf loowwan irratti beekeera. Kaleessa waaree booda godina Arsii Lixaa aanaa Kokosaa gandoota Araarsoo fi Waayyoo keessatti bokkaan yandoo roobee nama, beelladaa fi manarra miidhaa geessiseera. Bokkaa guddaa roobee sana keessa bakka kaan daa'ima tokkoo fi loowwan 8 irratti beekeera. Manni jireenyaas isumaanidha kan gubate. Sababa sanaan qabeenyi qarshii 300 caalu akka manca'e odeessi fuula feesbuukii kominikeeshinii godina Arsii Lixaa irraa argame ni ibsa. Bara kana iyyata namoota 574 fala kenneeraa jedha waajjirri Abbaa Gaar Itoophiyaa. Ji'oota 9 keessatti iyyata 1716 gama isaatiin iyyatame keessaa walakkaa caalaaf murtee kenneeraa jedha waajjirri Abbaa Gaar Federaalaa. Sababoota adda addaatiin kan hojii isaaniirraa ari'ataman, kan qabeenyi irraa fudhatame, faayidaa argachuu qaban, kan dhorkamanii turan akka fala argatan gochaan jira jedheera. Galmee 1716 fuudhee keessaa 574 fala kennee inni hafe 322 ammoo qoratamaa jira jedhe. Hojii bara kana keessa hojjetame wayitaa ibsu namoota 275 hojiirraa dhorkamanii ture hunda isaanii deebiseeraa jedhe. Hojiitti isaan deebisus qofa osoo hin taane akka isaan guddina sadarkaa fi miindaa osoo hin kaffalaminiif ture waliigalatti qarshii kitila tokkoo fi 100,022 argatan taasifameera. Namoota 396 beenyaan nuuf hin kennamne jechuun isaatti iyyataniifis lafa kaaree meetira 46,000 fi 738 akka bakka buufamuuf kan ta'e anaatiinidha jedheera. Waajjirri Abbaa Gaar Itoophiyaatti dubbii himaa kan ta'an obbo Annillee Warqee mirgi namoota 16 iyyatanii akka kabajamu namoota 394 kan seeraan ala tajaajila mootummaa argachuu qaban dhorkatamanii ture akka isaanis argatan taasifameera jedhaniiru. Kaapiteeniin Keeniyaa tokko Sudaan keessatti ajjeefame. Lammii Keeniyaa kan ta'e balaliisaan xiyyaaraa Daarfur keessatti samii irratti haleelame. Balaliisaan xiyyaaraa maqaan isaa Mikaa'el Joorj Oluchi Niyamoodii jedhamu xiyyaara fe'iisaa Boeing 727 qabatee ergaa addaa humna addaa Sudaan irraa fudhatee balali'aa ture. Buufata xiyyaaraa Niyaalaa jedhamutti bu'uuf osoo yaaluu misaayilaan dhaamee kan du'e. Xiyyaarri fe'iisaa sun osoo hin bu'in samii irrattidha waraana Sudaaniin misaayilaan kan boba'e. Daarfurii fi buufatni xiyyaaraa Niyaalaa humna addaa Jeneraal Mohammad Dagaalootiin hoogganamu jala jira. Garuu xiyyaara sana kan rukutee gube waraana Sudaan kan Jeneraal Abdul Fattah al-Buraaniin hoogganamudha. Sanbata darbe xiyyaarri sun akka hin buune kan jedhu akeekkachiisni deddeebi'ee waraana Sudaan irraa itti kennamaa ture kan jedhe Sudaan Tribune sana didee Niyaalaatti bu'uuf osoo yaalaa jiruutti misaayilaan gubate. Xiyyaara sana keessa lakkoofsi isaanii meeqa akka ta'e ammaaf hin ibsamne malee namootni biroo keessa turan hundi du'aniiru. Galaalchi Keeniyaa The Nation jedhamu Kaapteen Niyamoodiin yeroo hedduu nama hin sodaannee fi bakkoota lolli jiru keessatti meeshaa waraanaa fe'uun beekamu jechuun ibseera. Kana dura daangaa qilleensaa Sudaan kibbaa cabsee waan balali'aa tureef achitti qabamee akka hidhamee ture maddi kun dabalee eereera. Kana irratti mootummaan Keeniyaa irraa waan jedhame yoo jiraate hin dhaga'amne. Torbee darbe keessa balaliisaan xiyyaaraa lammii Sudaan kibbaa Samson Ohide jedhamus akkasuma haala walfakkaataatiin Daarfur keessatti samii irratti rukutamee du'eera. Humni addaa Sudaan torbee darbe keessa xiyyaara nammaleeyyiitiin magaalaa Poorti Sudaan deddeebisee waan gubeef mankuusaa meeshaalee waraanaa fi boba'aa Al-Burhaaniin gubateera. Eertiraafis akeekkachiisni ergameera.
Oduu keenya ittaanuun Hawtii fi Ameerikaan akka dubbii wal hin barbaanne waliif galaniiru. Ameerikaa fi Hawtiin galaanaa fi samiiraan akka walitti hin dhukaasne walii galleerraa jechaa jiru. Akka isaan kanarra ga'aniif maanguddummaan kan walakkaa seente Oomaanidha. Ministeerri Haajaa Alaa Oomaan Badr Al-Busaahid Hawtii fi Ameerikaan akka walitti hin dhukaasneef biyyi isaanii walitti araarsiteetti jedhaniiru. Hawtiin kana booda doonii daldalaa kan Ameerikaa fi biyyoota biroo galaana irratti adamsee rukuchuu nan dhiisa jedhee waadaa galeera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Hawtiin doonii daldalaa haleeluu dhiisaniiru. Nutis lola waan hin barbaanneef isaan adamsuu fi samiirraan rukutuu ni dhiifna jechuun beeksisani. Akka Tiraamp jedhanitti Hawtiin lola dhaabuuf tole kan jedhe loluu waan dadhabaniifidha. Hawtii bakka bu'anii Oomaan keessatti Ameerikaa wajjin kan mari'atan Mohammad Abdulsalaam waan Tiraamp dubbatan sobadhaa erga jedhanii booda gaaffiin lola haa dhaabnu jedhu kan dhufe Ameerikaa irraatii karaa Oomaan nu gaafatanii turan jechuun gatii dhabsiisaniiru. Oomaan Iraanii fi Ameerikaas walitti araarsuuf akkasuma xaariirra jirti. Hawtii fi Ameerikaa akkasumas Iraanii fi Ameerikaan yoo walitti araaraman Israa'el dallansiisuu danda'a kan jedhan jiru. Oduu keenya xumuraatiin Gaazaan beela hamaa keessa jirti jedha dhaabbatni mootummoota gamtoomanii. Uummatni Filisxeem Gaazaa keessa waraana Israa'eliin miidhamee hongee fi balaa guddaa keessa jiru mootummoota gamtoomanii fi dhaabbileen gargaarsa idil addunyaa himaa jiru. Israa'el ji'a lama oliif gargaarsa naannoo Gaazaa erga uggurte uummanni Gaazaa guutuun beelaaf saaxilamaa jiraachuu dhaabbanni nyaataa fi qonnaa addunyaa beeksise. Gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi dhaabbilee miti mootummaatiin qophaa'e akka ibsutti uummatni Gaazaa keessaa kitila 1.8 rakkoo namoomaaf saaxilameera. Haga adoolessaatti rakkoo nyaata hamaan mudachuu akka danda'us ibseera. Dhaabbanni fayyaa addunyaa hanqinni nyaataa achitti hongee fiduu akka danda'u himeera. Nyaannii fi waan fayyaa barbaachisoo saffisaan yoo hin geenye Gaazaa waraanaan miidhamte keessatti du'aa fi beelli dabalataa mudachuu akka danda'u jaarmiyaaleen sun beeksisaniiru. Egaan daawwattoota keenya oduu keenya yeroo kanaaf qabanne kanumaan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.